نمالي وانا في قالي دياسبورا تكو كندا تكو جيت متقبلين ديمو أبي مال بيدا شو قردادين قلمي رفينس قلمي دبي أدي جلك نص ديما قبا دبي رفيتني لو كفاست ترى ركعته برا ديبو ما سبيه بس يعني اسمع استغفر الله. والله kau jolle makatu ko ita sibira ge galgala kalam ni sabe قلمي كان متى دبي رفينس قرر أجا أري أدي جلك نص ديم تو قبا كان دبي قام نجي أصدقائي ورامي جابر مت استغفر الله العظيم. ديمته حرام سيد ما ركوك بدو هاجم بكيا دقو تيت موسى حبيبي خلي ولي إن شاء الله يعني كندا ما في أمريكا تاتا مودا في جري كاجيزي سيرة تربو تربو هو في نيروان وهي فايز نبو والله أبدا جري نبي Barra ko anu fite te turamo nyati إن شاء الله رام ماما سونanya tu male tak aga ulle ga kalma bakadem tu ge tu fitti mar ko darga gesa ka sharukan itu overna asna darbe kayak gitu anak kat zore beras ni barade darga galula pe wit asna kam wala هاو بنتي قدو سبحان الله. eh حبيبي انده سويه برمان تاتي ade أنا أمريكا أنا كندا جري كنا أبابا يوبي akka shaarukaanii jette laala akka darbee laphee tana irra firra na qawwette bu. ajesu Bintee guddoo. Jesu hinjanne wanu fi kacale ko idar baccu be die Yoo wanti ta'e barboo jiruun biyyumaa bar yoo kun jiraate. Kun jiraannaan Itoophiyumaa jiraanneen maal abbaa isii bitan. sanduga wa walitti qaba Diyaaspooraa miti tujjaara tokko laalteetuma. dudda kutta lammaffallee taatu sadaffallee taatu tujjaaru moo ilaala Shariyaa ayyameef shariyaan afur ayyamte rumeette la. akkasuma jettaan jaarsa namallee taanaan dargaggeessuma heerumsi wayya wallaahi Antana booda dhuguma feetaa miti wallaahi akka kana qabu malee hin fadhu. habibti tiyya mallaqni jiraatee jidduu teessan lama yoo gammachuu hin jiraanne maal Jaalaloonni jaamuna bira hin jiruun. yoo jaalalli jiraanne gammachuun hin jiraattu kaasanumaa bar Haa ta'us akkanatti. kabajaa yoo hin jiraanne jaalalli yoo hin jiraanne eessa oolteen yoo hin jiraanne eessa bultee yoo hin jiraanne maal barbaaddaa yoo hin jiraanne hallaa ani hiyyeessa ta'ee nama jaalala naa qabu naa wayya kanuma guutuu irraa deemu maaltu si ga'eesi kanuma Ay, dhufeessi akkasii- haa guutu waan ati barbaaddu fedhii teessi haa guutu dhumatti laa Lafatti manatti si. akkas jennaan dullacha wayii heerumta ka du'aaf guyyaa laakkayyatu Laalaan sanis hin danda'u. Maaliif haraama warra billeen sindiisu kan jaalannu isteetuma mana keessa ta'e. kabirrii qabu fedha jettee miti eega kabirrii qabu ta'e Akkas hoo qofaa mitiree akkas hin jenne akkas jechuun kiyya amma fakkeenyaaf ilma nama tokko hojii jiraata yoo walii galte hin jiru yoo bareedaa yoo kana qabaate bareedumaa fi malee dullacha kamiin godhan khayriidhaan wayii kararraa galchu deemaan. Akkamitti godhan dullacha? Intala ijoollee xiqqoo tana makinaan dullachuu jiru tamiif. no haftaami laali haftaami Haftaamiin dullacha qofaa inni isin hin deessin. no san hin jenne bara haftaami mallaqa qabu kan jaalala siif hin qabne irra Dura dur gobar namni haftaami itti hundeetu. Anamma fi xiyyaa nama haftaami jee namatti dhaquu miti. Fadhuu qabaataa fadhuu hin qabaatiin annan cunqoon sila maallaqa isaa laalee nama dhaquu kana qaba kanan qaba jee hin deeman. Nama sana akkamii amalli isaadhaan kan akkamii walii gallamoo hin galluudha. Kan ilaalu malee jedhe bara anu san siin jedhe malee maallee ni an dalagee fituu hin danda'u maallaqa inni fitu sana. Haftaami jee hin deemu. ukkoo anu san siin jedhe bara wallahi so Haftaami jee deddeemuu hin danda'an. Kaayyootii yaamti. atoo niiti Jaarteen birreen qabu si jaalata. atoo jaartii abbaa qabeenyaa fakkaatan jaartii
jaarsa qabeenya qabu fakkaatan aan jedha. Wayar tamtalla. Itoophiyaa yoo galte namni birrii qabu saa kana milishaa jedhan. Milishaan eessaaf? Milishaa wallaahi jechuun sabni filleen jenne nama hojii mootummaa hojjetu inumatti neeruma akkanumatti nafama. Maaliifoo? Maal si godhu? Abibti gaafa achi keessaa gadari'anii jedhan mana keessatti deebi'ee guungumadha hunda galee. Wajji keessaa baan itti hangaanii jajjabeessa. Gaafa achi keessaa gadari'anii. Ala nama tuusanii ol galeetuma. Lammaffaa ammoo jechuudha alaa dhugee galee situma Habibti gaafa mindaa fudhate achumaan dhuga. Hundi hin dhugana kaatuba. Gin hin fadhu si jamara kuma teete dhuguma badda. Liqiin fixaawu maal? Maal loquma sanuu liqii? Sadaffaadha Habibti tiyya yoo kuma 50 Itoophiyaa kan nyaatu ta'e liqiin isaa kuma 60. Bakka ga'e hunda liqeeffata. Wallahi hojjetaa mootummaa dhugaa bar liqiidha. Gaaf kan dhumanii inshallah fooxaati balbala badhiifte balbala yaadaa si fudhate. Caamaan balbalan bu mana balbalaan. Naggaadee bareedaa naggaadee warra kontorbaandii dalagu jumaa dalagu. Kontorbaandii illee baddu. Naggaadee illee baddu. Nama nyaatu Itoophiyaa keessatti nama guddaa. Akkuma kontorbaandii buusu sana bibi kontorbaandii meeqa buusa sunillee. Wayatee waan hunda ilaalan kaa waan hunda jaloo waa ilaalte duba akkamitti jiraata? Jiruma tanaa Wallahi qotee bulatti neeruma qotee bulaa. Ahaati waan kophaa feeta. Kophaa. Qotee bulaa Fagaara nama galchu. oorruu qotu. Noo sani miti. Baadiyyaa qotaa oollee magaalaa gallee magaalaa bulla. Egaa wanni baadiyyaa qaalicha baadiyyaa keessattuu akka uumaa agarree miidhaan. Wallahi sirnaa wayya laalka. Wallahi billahi kalli walli yaa beekti fadhu harkee dhiise dantaa isaati. Maal asoo? Wallahi ka dalaga. Qalbii jala keenyaan maa Guyyaa baadiyyaa oollee halkan magaalaa gallee bullaa. Sheeka Shufeera. shufeera uzu billahi mina shaytaana. beera. An shufeeriidha poolisiidha osoo wanni fedhe galee neerum. Maa Shufeerri bashitaa si fidaa bashitaa. bashitaa jechuun maaliif akkam? Koronaadha bar koronaadha shufeera jechuun. Nama normaal hin jiru dalagatu wayii. Yaa Jirra. wanna wayya. Nagaa jiru. Walumaa galatti wanni qotee bulaa ga'u hin jiru. Nama horsiisee. Filaan Qotee bulaan akkuma qotatutti qotaataniif akkanan jaalatte ijoolleen liisa. Abiibti qixxaa isaa buddeena isaa kana nagaan hillimti gooteetti gadhoofteetti kenniteetti. Nagaan magaazina tokko bittee qamadii wanna kana ol keettee gabaree tokko qaxartee jaartii walitti akka hin banne ala keessa isiin illee akka yeroo dhufte ala keessa hin banne. Kophatti qaxartee achi keettee cingara kaan baadiyyaa galchitee qulfii kan kee qash godhaa motora irra teettee jaarsa keetii waliin dhuftee waan ilaalte. ofii amma gaafin sii qaba. Jaarsa keenya eeyyamtaa fi fuudhu. Jaarsi kiyyama. Fuudhee ilaal dhageeffadhu hayyamtee fi fuudhuu wayyaa si wayyamu moo odooti quba hin qabne fuudhee dhufee sitti himuu san si wayya. Inshallah maalan akkas taanaan qamadii boqqolloo kuntaala mana teettu malee waa haadha manaa miti fuudhee galee na hima taana. Okay, ati ni eeyyamtaa fire? Dhiira kamtu itti himee fuudhammoo? Ani hayyamuu ni hayyamaaf yaani. Jechuun fuudhuu ni hayyamaaf rakkoon qabu. Wallahi. Bakka qabeenyi nu gaheetti bakka algaan kiyyaaf algaan ijoollee xiyyaa kophaa ta'etti bakka algaan kiyyaaf algaan keessummaa xiyyaa gaafa keessummaan dhuftu an algaa irraa bu'ee lafa bula saaloonii inni immoo keessummaa waliin algaa irraa bulletti rakkoota kan qabu bakka qabeenyi jiruun jirtutti haa fuudhu. Osoo an asiin taa'eetiin jedhumni tabira. Anis sin deeggara. Warra ammaa Tabiraa harkisee galataanaan. yaa haa fuudhan. Dandeennaan haa fuudhuudhaan mireessin. Wallahi Bakka ani ilaal bakka an kushiinaa namaa keessa dhaabadhu. Osoo mana namaatiif buddeena tolche osoo qoraan namaa cabsu inni deemee tabiraa rabbi shari'atu jedhe qaala rasuulillah jedhee galataanaan hin qalamu. Wallahi ni qalama. Anilleen sanniin fadhamma natti himee hadhooytus liqimsaatu haa jiru. Wallahi hajaa kiyyaa miti haa fuudhu.
malee oduu Jiru xiqqoo kan kennaan ijoolleen biyya naa barannaan naa qaraanaan. Dhiirri himee fuudhu hin jiru dhaqeetuma fuudhee geessee booda dhageettan malee. Injiru sun sirriidha garuu Akkasi. ijoolleen tiyya naa qaraatee ijoolleen tiyya naa barattee namaa gadi ta'uu dhabdee jennaan haa fuudhu rakkoon qabu. Halkan yoo lama achi bulee takkas bulee achi dadhabee galee yoo. Dantaa isaa dha namni yeroo dura ijoollee sadii afurfaa irraa argadhe jennaan inshaalla torba bulee haa galu kan lolu. maal jechuutoo maali ol sadi dhallaan wannummaan duutuuf maali? Du'uu miti kan. Siin maal taasisa? Du'uu miti bar du'u. Gilooti wuccii wanni taatu maali sila? Du'uu miti kan du'u. Maa achillee yoo dhaqeetiin jedhe bar jettu waa guyyaa. Dalagaa dhaabuu beeku yaa dhufi. Noo sanii bar achillee yoo dhaqeetiin jedhe maa waa guyyaa hunda hojjetaa bar numa rafaa. Gaafii gaaf barra guyyaa lamaa sadii numa rafaa bar. Akka haarawaa ta'e ima hojjetaa kun. Aga haarawaa yoo ta'e laal ka akkam taabeetta fakkeenyaaf laala nama ijoollee qaba haadha ijoollee sadiiti. Seegalee ijoollee xiyyaa wajjinuu biiziidha. Taan barsiisa taaniin qaraasa taaniin qo'achiisa taan maal godha garas fiiga achi fiiga as fiiga. Yeroo nu hin jirtuufuyyuu hoo'i duraa sun fi bobbofaxateen duraa sun hin jiru. Gaafuma dhufe abbaa ibeluu kiyyaa haadha ibeluu xiyyaa. Yaa yoo sadii lama dhala wanni isaa hin callisaa. Callisoo osoo hin taane miirri tukkusiin duraanii sun hin jiru. Maaliif? Yoo miirri dhugumatti dhiirri fuudhuu qaba kabiraa. Habar wannu fuudhuuf sanii bar rakkoon bar oguu duraa tukkusii gootee fuutee amma qasqaasaa gisee gootee tukkusii fedha. Tukkusii osoo qatatteemee. Kitaaba Haa soqatu. Ani inshallah gisee ijoollee ta'an lafa gadi naqee isaa waliin wannoo waan ofii dhaggeeffadhu siif hin hima. Wallaahi biyya teenya wallaahi akkaataan isii allabaabasiin isii qoftiin siif gayan siin ta'a. Mana keenya kana dura nu ol galti gizee deemtu qoftiin qacii fi quciin isiin deemtu baqaan sii himuu hin danda'u. Mush dhalaa biroo irra laaluu odoo hin taane akkana waan dhalaa biroo millatu natti hin fakkaatu jaarsisi. Gizee hunda laal huccuu amma uffattee booda uffattuun. Akkaataan isiin itti deemtu manni isii keessa isii himuu hin danda'u. Waa hundi isii hojjettuu mootummaati beekadhu. Qab qab dhaltoo sanuma isiin dhalaa oltii miti sanuma. Dhalaa kanaafaa jira. Ta bishaan lagaaf fakkaatti. Inuma qaaqaamaas dilas wanti hin jettu ifeeyidii maal jettii. Wayyoo ana kanatti ani dubartii laali amma fakkeenyaaf amma ibsaa waan kana ni sobdina. Jiraachuu barbaadde dhalaan akkasumas ta'uu qabdi yaala balazaa maal dhalee jechuudha. Noo sanii miti kaa'amee qo'i ibsaa amma fakkeenyaaf dhiirri takka an akka yaada kiyyaatitti dhiirri takka gatii yookaan haadha manaa isaa jibbee yookaan waan akkasii saniif hin fuudhu bar. Isin qa'a jetteefillee ni fuudha tanaan ni laallata tanaan ni jijjiirata tanaan numa jijjiirata. Numa fuudhu sana keessatti. Giin hin beekon. Giin san qofaa miti kaachuuf gatuu hin qabdu ree koo fedhallee ta'u. No ufgatu isa akkasii ufgatu hin jenne maal taate rabbeen waggaa 100 hin gatu haga jiru sanitti tattaaffadhee lafaa qaba malee akkasitti ufgatu akkasii san hin jenne. Namni hin beeku wallee. Jennaan miirri kiyya wata kan jenne. Booka biyyaa ta'e amma laalika eessa dhattee eessa galtee maaf galee hin bulle mana akkam ta'ee maali wanni akkasii hoo'i akkasii sunnatti hin jiru jechuuf jedhe malee muluu diilla yan jenne bar maal ta'a. Haan gaafattu yoo wala turee bulee dhufee hin gaafattu. Jechuun mana biraa qaba kaa. Mana biraa qaba. Laal qabeenya godhannee ilmoo godhannee bakka dura wal ariinu san biraa wal shakkinuu fi wal wanna jennu eessa galee eessa bulee minaamana jennee wanna jennu san biraa hafne. Qabeenya qabaa ilmoo qabaa mana biraa qabaa. Jireenya biroo qabaa. Akkoo eega. Fuusistee ureeti. Mafarsaan akkasiin jiru gaa. Fuusistee otoo hin ta'in baroota fuusisanii barnamni nan siimu jiru kun otoo fuusisin jiru ifuma isiitiif. Laa osoo hin fuusisin ilmaa maal taate rabbi jedhiiti inshaallah haga jilbaan lafa qabadhu nama tattaaffadha yoo taree achirra bahee fuudhe rakkoon qabu. Fuudhu. Laa fuudhu. Akkanuma inni ayyamne yaa fuudhu. Fuudhi! Sinuma fuudhi hin jaaliniin. Nama haal shaashiiti yannaa gaana irratti hin fuutu.
In argita Yaa. qubatti gada hallayyaa bu'a gaafa sin jette hallayyaa haa butu hidheetumaan deemee fuudhee dhufu. Fuudhettee fuusuu qabda. Fuudhe. Akkuma isin haasa'itan kanaaf gaafa walitti dabalamtamne gaafa san laaltanii. Yaa gin dubbiin sun gaafsan hin saaftu. Amma akka nuti jennu kun qoosaa. Gaafa san ulfaatti. Haa fuudhummoo. Amma afaaniin qallaadhiidha gisee. Numa nama gubdii bar niin ulfaattuu miti bar fakkeenyaaf amma haa fuudhu yoo son taane fakkeenyaaf jaalalli man kan kee kaati waliin jirtu qoosaadhaaf dubartii biroo waliin taa'ee iyyuu haasa'uu hin feetu bar. Hin feetu bar. Gin ammoo giddi noomaal gootara isaan adda bahuu irra ilmoo isaa san ilmoo abbaan qabne guddisuu irra eega fuudhuu fedhe aamiin jetteetuma ilmoo keessaniif gabroomtee jiraatte. Nyaadhooti. Gara urra urjitu. Nyaadhooti yaa. Nyaadhooti gin. Dhalaakkoti yaadu. Keerlasii yoo taate yoo keerlasii taate malee si jammir jireenyi bultiidhaa bar akka malee dhangaggooftii jabaattii ulfaattii. Awwaan gaafsan aarrii asii fi asii yaasuun of fakkaata. Maa namittiin takka bar akkasii ganda keenya fuudhi rakkoo qabu jettee gabbarallee geessanii waa hunda geessanii. Bishaan yaaddee akkuma urjii akkuma si waliin ciisu taannu waliinillee ciisaa. Laa wallaahi haana yoo kuwan. Hangaruu dhiisee fi hin deemu kaa abadan du'ee bada malee. Wallaahi billaa dhiisee fi hin deemu. Dandoo wallaahi gin. Ani irratti ni heerumu gin isin irratti haa heerumtu cakkantee dhufte. Isaan jedhee baraan jechuun. Wallahi isa dhiisee hin deeman. Isa dhiisee jiruu kiyya dhiisee isin dhuftee keessan baafattee moo? Dhiistee deemtaa jiru teetan. Yoo inni fidimu. Yoon ilmaan fa'aa wajjin qabaadhe haa ilmaan sana akkam godheetiin abbaa malee guddisa. Kaasi jamatti lallama bara. Inni taatuman silaan intala sana isiin godha jaa. Aboo dhalaan tuni sooroma. Siree tokkicha boss welcome. Siree tokkicha irra ciibsanii yoo lama fuudhee siree tokkicha irra ciibsa inshallah jidduu sanatti akka sooftiitti gubatta. Manattu hin galu wallaahi. Abdi welcome. Haasana. Manattu hin galu. Siree lamarra ciisa jettee si maagin viidiyoo wayii argee. Eenyu? Maagin yoo lammaffaa jaarsi kiyya fuudhe ka duraan siree takka Yaa wallaa jechi sirriidha wallaahi. Yoo kakara laali yoo kakara jiruun tun yoo kakara jiruun tun tiyyaa sanarraa geessa Dhageetiin jiru waan kana gadi. Hin dhaggeeffanne guutuu malee. yoo kakara jiruun tun tiyyaa sanarraa deebisa garam geessa jedhee ka maal jedhuu ka boruu fi jinniif jedhee ka kuusa haga jiru nyaadda gaafa inni isii fuudherra. Jura qaba. Gaafa inni isii fuudherra. Waa ifuu geettee fi jennaan lama fuudhemi. Inni dhirti gargaarittis bar otumoo dandeenya fuutisteetuma. Bar inshallah bar adada injiraamidha adada ji'aa fi guyyaan si kun qabattoon tana waraantelee qabattoo tana agarsiisaa deema bar kan mudhiin kun akkana paastaa ta'e kun akka. Dhiirota tokko jira ho'aa kan bakkaan jiraami. Takka bichaan danda'u bakka adda adda ifalli gaalanaa sir. Dhiira akkasii jira. Sun lama fuudhee gaafa lammaffaa fuudhee jennaan bar akkanatti deema bar akkana ta'a deema bar. Uummata akkan ta'u. Uummata akkan ta'u. Yoo mana keessaa waan gaarii jaartiin ittiin kennine jechuudha mee inshallah. Halkanii guyyaatti yoo mirgee jedheetiin nyaata gaafa waggaa takka gahu lama waliin jechuudha. Darre kallabachuu qabdanii maal jechuu nyaatatti kenninaan maal godha dhiira wala hudduuyyuu dubartiidha haftu ajaba. Ilmi dhiiraa maal godha eegee. Inshallah ma waa sanuu yoo gaafa gara taree tiyyaa taate jechuudha waan kana waa daddaakee minaamina kana waa babbadada gaafa taree tiyyaa. Gaafa galgala inni mana kiyya bulusan. Subii gisee ba'u. Dhiirri gaafa lama onne jedhee dabbaa fixata jettee beektaa waan takkarra hin jiru. Maal hin argine bar waggaa takka gisee ga'e kunuun. Shamara fakkaata baala. Birdilimsiin inni halkan keessa fuule kun akkana mataa kanarratti akkana fuuqa'ee bar. Firiiziin dura maraa deemu sun kun irratti laafe.
Sungaasi fakkaataa baruu gusan. Jaarsa abaluu jaani. No wonder Jaarsi but ta'e lachuu fokkotee yoo deeme eega yeroo ammaa si jamir jaarsaaf ilmoo irratti sima wannadhani bar jaarsaaf bareedee deemuun jaarsa abaluu jaarsa lafaa ta'e jaarsa abaluu mataa. Anka bakkaabee. jaarsaaf ilmoo irratti si uumaa waa jedhan si Ah jamir. wallahi fokkotee inuman deemu akka hojii jiru. Cafaqeetuun ol deebisee uffisa. Tolchee irraa gabbaasa. Akkana bakka akka tanka bakkabnaan An jedhee bar nyaachisuu barni nyaachisaa bar akka ajaa'ibaati nyaachisa akka ajaa'ibaati obaasaa bar gaafa keessattuu taraa gara kiyyaafamoo. Gaafa taraa gara kiyyaa balaali guyyaaf sa'aatii irraa waan takkaa nyaatee hin beekne kana nyaata. San kan falee ganamti subii surree isaa kana gaggombisee dhadha'ee waan. Yaa nafi. waan giisee jiru giisee dubbisee. Akkana gada gufee akkanatti bakka deemi jedhee dingeegessa. Taan bira ooluu deemaa jiraa miti ree. Taraan Faayidaa diye fa'aa walitti hoo qabdanii bara. Siifi masaanuun ta'e. yoo isin wal jaalattan maal kana marayyuu wanni fidan jiru. Wallaahi dubartiin lamaan wal jaalannan dhiirri hin jaalattu. Garuu dubartiin lamaan osoo wal jaalattu carraa ajaa'ibaati. Siidhumatti eega dhiiraa. Wallaahi hin jira nu biratti jechuun achi Faransaayii mucaan tokko jaartii sadi qabaa manuma tokko keessa jiraatan sadanuu. Manuma tokko keessa kilaasii akkana jiraatanii. Fayyaan qaban isaan hundi maraattu. Urji laali kaa amma gizee inni achi isii wajjin shaaworii galee ka'ee achi shaaworii keessaa gabba'u siinni achi shaaworii keessaa gabba'u asabmii akkana duruunfadhu laala. Deemachi nurraa siin guduunfadhuun tana inni illee yaaduun. Maal haasofsiisi? Wallaa dhugumaar banne wal jaalatanii kaza ergasii wayita waa hojjetanillee kuun asii meeshaa dhiqa kuun asii Akkasittiin miti. An akkasittiin fadhu. Maal inshaallah adunyaan nagayaan inshaallah. Waluma halaala gallaa jaalatti teenya halaalumatti waluma kabajnee wajjumaan jiru. Wanti ijoo malee mana takka hin ta'u. Wannummaan fedha osoo galtee amma saanuu xiyyaan ollaan galuun kaan mana takka miti. Silaa jala argitee jarri mucaa anka bakka abdu yaa rabbi akkana sadinatti kenni jette. Adada isii waliin arguun coggaarraa na danfaa. Uummata xabii hin fuune inni sun. Xabii miti jarri sadeenuu. Warra qabu. Raamotiidha. Roobotiidha sun. Kaamiif inshaallah jiru. Kushiinaa galee hagan shunkurtii mul'isiin timaatimii immoo. Inumaa kilaasii sadii keessa mana tokko keessa. Wallaahi billaahi zayitii danfisee guyyaa sanitti naqan. Gina ammoo bar biyya kana keessatti argee jira baru nama lama qabu jechuudha. Isin bira yoo jira Nama lama qabu jechuudha. Ni jira reesun. Fookii jalaa gubbaa jiranii buna walii dhaabanii maal jedhanii wal kaddamanii ilmoo walii kana walirraa fuudhanii dhungatanii maal jedhanii fuula bareedaa kanaan addaan bayanii addaan deeman. Walla taa'ee laalee maashaallah jedhee. Ayyuuni muutiin gara harkatu dhukkee. Masaanuun halaaluma bareetti. maa warri kaayiroo lama jammaree amma. Warra kaayiroo lama jammaree gin rabbiin ammoo yoo irraan baasa numa laalta. Maaliif irraa? Dhoksaadhaan malee akkasitti adii wal baatee lama eessa jirtire dhoksaadhaan. Ara uui amba guman taa'e katti uui. Amiifti inshaallah kiraa manaan irraa kan malee ruuzii fi lukkuu bichaa fidee na bira gaddee kasala shiishaa bichaa fidee ta'uuzu billa. Aboo Ilmu dadhabne isin maal takkana isin cinqa eeganni danda'a jedhe ilmi dhiiraa kun eegan danda'a. Jireenya fokkattuudhaaf bar. Takkitti waliin gabbaa'een bashannanu bar takkitti waliin gabbaa'ee suuraan ka'u bar. ni maraattaa arboodha lallama si maraatiti. Gabbaa'ee suuraan ka'u gabbaa'een bashannanu bakka takka naqu maaliin naqu bakka taaziyaa dhaqe kunno achi jira kunno.
bakka sargii yoo dhaqe jarri as jirti inni kun nagaras jira dheesse lachuu irraa nageenya isaati. Akkana laale kun akka ajnabiititti fagaatee irra. Jireenya gammachuun qabu bar. Isi Mubaarak dhugumaan lammaffaa fuudhee. Sun bar mana yaalaati ajajee fi dubartii. Maal ta'een yaala ajajab. Sun fayyaa qabu mana yaalaati ajajee fi dubartii. Qurxummiin bishaan keessaa baatee bishaan keessaa baatee hin jiraattu Mubaarak dubartiin yoo adda bahee hin jiraatu. Inni argitu TikTokii makanattuu yoo bar gaastii keessa dhiiraa waliin hin taa'u bar dubartii malee. Manni yaalaa namaa ajaja lakka. Marsitee garanaan bira teetti abbaa miskiinaa jette. Waraqaa mana yaalaa irraa fidanna. Mana yaalaa irraa fidannaa dhaggeeffadhu. Lammaffaa beekaa. Osoo keenya dulloomaa. Dhiirtii wallahi dhalaa lama fuudhu obsa qaba. Hedduu obsa qaba. Maal obsa qaba yaa urjiitii yoo laalani kaleen fayyaan qabdu tiruun fayyaan qabdu foon qaran qabne sibba hidhaniini yoo mana yaalaa dhaqe bar yoo mana yaalaa dhaqe bar ji'a 3-2 yoo mana yaalaa dhaqe feestaale kana kiniini kana baadhataa dhufaa bar. Anam man fuudhu malee afurin fuudhu takkatti matii oliin jiraadha jedhe. Ginsi laa fuudhe obsaan qaba afuraniifu. Obsa maalii qabdi ibsaa? Ibsaan ni jiraata. Ibsaa fi asliin ni jiraatan osoo afurillee fuudhani. Guyyaa takka osoo jara itti akkana harkaan akkanaan dhoowwine waliin hin jiraatu. Hin beeka. Hai? Ibsaa fi asliin ni jiraatan. Asliin ni fakkaata obsa. No obsaa yoo osoo hin taane isaan lamaan akkam beektaa? Nama gaafa burcuqqoon cabdee fi gaafa sooftiin lafa bu'e illee ijuma tokko ilaalu isaan lamaan. Bakka keessa jechuudha. Ittiin ho'u ittiin qorru normaal nu abeetti. Keerlasiidha jechuudha ni jiraatan. Oh, keerlasiin ni jiraata. Keerlasiidha isaan lamaan dantaa isaaniitii miti. Akka amma reediin hin jiraatu amma reediin hin danda'u. Reediin cinqaa hin danda'u. Ni fakkaata reediin. Cinqaa hin danda'u reediin. Reediin diqootti qaqqaqqaatti taanaan hin danda'u reediin. Noormaali nama noormaali lafatti waliin cinqaa hin danda'u reediin. Asliin garuu dantaa isaatii miti. Way masaanuu. Yaachifte nama mo'onni sun. Waan fakkottu barginu. Sa rabbiinu hayyame silaa fakkottu taate rabbiin kun hin hayyama. Gina immoo lamallee yoo fuudhe sadillee fuudhe. Dhiirummaan araadaan yoo lamaaf sadillee si fuudhe uumaa miti. Gowwaan tokko jechuudha inshaallah ka. Rabbiin dhagaa girgiddaa irraa as kaase fakkeessee gallakkise kun gizee sadi fuudhu. Hariifni yoo fuudhe barboo hariifni akkatti bulchu beekaa. Eeka. Akka hantuuta gowwaa bar akka nama bar wannoo baankiidha koodii baankii argateetti tama koodii beektu tik gooteetuma itti fayyadamaa deemtini bar. Fiiltarii ofii barbaaddeetti kaayattee tiktookii kana keessatti. Warri argee yoo irra fuute si maggatee si biraa tara jedhan. Daa'ima moo? Ani argee dhiiraa dhalaan isaanii waliin haa taatu wannoo bar. Cinqaan danda'an bas sillee cinquun fedhan ofiillee cinqaan fedhan. Jireenyi isaanii ifa gala. Si waliin jiraannaan illee sirraa gorraan illee kutattu dasna yetti wallahi arsii caala dasna yetti. Amma arsii maqa osoo jettu masoo osoo jettu gurra kana duuchee kanallee itti dabalee duuchee yoo waamu dhageettu tabiraa fuudha deeme. Injiru walli kana maalufi. Wallee bar giseenni haadha xuubaa jedhu dhageettu haadha xuubaa. Deemtee ijoolleen akkasitti maamii baabaan abbaan si waamaa jiraan. Achumaa deemee toluu fi jibbaatti ta'ee tabiraa fuudha. Haadha xuubaati laatee booda.
لا harargee bira wanni akkasiin jiru. Taanaan ni jiraata dhayyala innan si jalaa dhayyan kalaas. Nama muka gubbaa si qortisee masalaan si jalaa fuudhe. Masalaa. Maal mana diiste. Nagaatti jetteetuma darti mana diiste ofirraa kabraa sokatti. Cinqaa wayii dhiiba isaanii wayii dhala isaanii cinqaan kama bakka jireenya firii jiraatan. Haga jiraatan sanitti wanni dasna jedhu amala isaanii keessa haga jiraatan san adunyaan sagal ta'uu isaanumatu itti amaneeyyu ummata adunyaa kanarra jiru keessa. Adunyaan sagal ta'uu akka kudhan hin guunne. Haga jiraatan san fatadhanii jireenya firii jiraatanii gaafa hin taaneef ammoo irra hin kaayatan. Gaddaaf boo'ichaa fi haada fiiguu muka fiiguun hin jiru. maaltu fidilaadaa fi muka fiiguu maal abbaa isii? Nabar yoo asii Ibsaan eessa jira? Ibsaan isin bira jira bar. yoo asii kara biraa bahe amma kunoo nama heerumee bahe naan jedhanii faa jettee na wallaahi. Qabar maqaan nama dhiisu gursummeetti naan jedhan. Harmallaa naan jedhan jettee bar usuu kabalu gurra kana duuchee kanatti dabalee ilkaan kana irraa fottosee Fottosee godhee biraa deema. Akkasitti way dhiisee taa'e amma afan godhee biraa deema kana balbala banii. Rabbiin isin hidhiisu. Abbichisa rabbiin hidhiisu. Hageen maatirraa ilkee haganarraa cabsuu bira ta'an kun si hanqate. Wallaahi ilkee cabsee jechuudha laal ilkee irraa cabsee gaafa warri isiidha. Amma mar dubartii kutaa Oromoo kutaa 10 keessa dubartii Arsiidha bar harkaan lafa qabanii akkana warwaatanii bar gaafa gurguran amaana rabbii sittaata ulkaan sitti hin gurguru amaana rabbii sittaata gurra sitti hin gurgurre. Waa dhaamatanii dhugaadhaa wanni sun. Mee yoo ati yaaddu mee Harargeen jirtu Wallaggaan jirtu Golla hin jirtu wannummaan akkasitti iyyanii dhaamataniif maal inni asii ol sitti hin gurgurre itti gurguranii gurguruu baatanii lafaatti ol ka'e taanaan kash godheetum caccabsee bar ilkaan halka qabatee bar balbala mana yaalaa dhaabataa bar akkana ulee takka qabate. Wallaan dhiira waan ofii namuu barri jaarsaa jaartii wal lolaa geen kaballaan ni jira wanni kana kanaa ni jira dhiira booskiinuu nama tumtu sanan ajaa'iba nan taateen booskiin maarree akka godhe. Maal argine bar Arsiidha bar gaafa Iid Arafaati moo Ramadaanaa sun namichi milishaadhaan fakkaate jaarsi gabbaasee karfaffeessee dhukkee irra kaasee guyyaa ayyaanaatiin mana hidhaatti ni dhuma. Yaaluu haadhatii yaa'alamuun baanaan kafna godhee abbaleetii xiyyaana Ismaa'il amma si abbaa darbee si laayifii seenee dhufe yaa abbaleessa kiyya yaa alamuu na dhiisi yaa alamuu kiyya. Alamuu baranillee ofirraa hidhee asii. Mee akka miidhannaa himee abbaleetii ani wanni asilillee gorsee namni hedduun gorsee. Wanna goota laali giseen achisitti argatu saanduqni kun duwwaan takka hin jirtu doonti shawaa isii san keessa akkana raayitii dhooftee taate diskilaan irra dhoofta hin deebu. Wayyaa ilma haadhatiyaa. Uummata amaaraa bira dhaqee himati uummata akka furmaanni akkatti dhufu. Baay'een qar'een. Inni bari inshaallah bari yoo xiqqaate gara waggaa 3 hiti bara akkuma kun opera iree Yoo rabbi oguu mee maaliif loloo kitaabaa uffata kaayyuu. Sirba keessan jedhi gisee dangasii keessa ol galchanii bar. Ni yaadadhaa guyyaa waan ofii mana keetitti gargaarsi hundi hin jiru walii qabanii fi mana kee dura dhufeemi. Mana kiyya gargaarsisee. Nin beera. Ijoollee amaaraa bira dhaqee naannoo ifaa bira beekte gastii dhaqanii hayyee walli simee takka nuu jaaniin gisee inni Operaadha jedhee akkas godhataa bar. Gin tigilii inni godhu jiru naatee tattaaffiin isaa waaw. Inta saakaaleen faa. Inta saakka. Amsaa akkas jedhu. Wayi akka godhi naan jette godhe itti deebisee malee sila qeebalee guuta kaaruu wallisu ture. Amma ati fiduu hin dandeettaa bar. Isatti deebi'uu hin dandeettaa. Duruu bee inni jira fiduu? Fiduu hin dandeettaa. Isatti deebisee si argachuu hin danda'u. Fidee qo'e